Aanaa Xullootti waajjirri poolisii fi ejensiin geejjibaa waliin ta'anii imaltoota ayyaana Gabreelii kabajanii deebi'aniif affeerraa adda addaa taasisaniiru. Godina Harargee lixaa aanaa Xullootti hordoftoota amantaa kiristaanaa ayyaana Gabreelii godina Harargee bahaa Qullubbiitti kabajanii deebi'aniif waajjirri poolisii fi ejensiin geejjibaa waliin ta'anii bakka itti gaafatamaan kutaa to'annoo nageenya tiraafikii qajeelcha poolisii godina Harargee lixaa Inspektar Itaanaa Taamiraat Ishatuu fi bulchaan aanichaa argamanitti buna, bishaan, daabboo fi qoloo afeeruun dabarsaa oolaniiru. Qophiin kunis jaalalaa fi tokkummaa akka biyya keenyaatti beekamu agarsiisuuf kan qophaa'e ta'uu bulchaan aanaa Xulloo obbo Sufiyaan Ahmadii fi hoogganaa waajjira poolisii aanichaa Inspektar Olaanaa Taaddasaa Lammaa ibsaniiru. Guyyaadhaa kana imaltoota baay'eetu aanaa keenya keessa qaxxaamura. Imaltoonni kun immoo ayyaana Qullubbii Gabreelii kabajuudhaaf kan gamas deemanii. Wanni sababeeffannee inni guddaan immoo jaalala. Tokkummaadha. Ayyaana waliin kabajuuf hundinuu kan musliimaa kan kiristaanaa ta'ellee hundinuu wal wajjin ta'aniiti jechuudha. Nagaan galaadha. Karaa nagaa isiniif haa ta'u jechuudhaaf sagantaa gabaabaa kana qopheessinee jechuudha. Biyyi keenya nagaadha. Nagaan seenaa, nagaan koottaa, nagaan deebi'aa. Biyyi keenya nagaa akka ta'uu fi achumaan baatii lamaan kana keessatti tololtummaa waan qabnuuf akka tololtummaallee waan nu fayyaduuf uummata keenya nagaan bahee nagaan akka oolu keessummaan keenyallee biyya dhufuurraa nagaan dhufee nagaan akka deebi'u barbaanneet sagantaa kana qopheessine. To'attoonni tiraafikaa keenya qaamoleen nageenyaa keenya kan namarraa kaasanii halkanis guyyoottan sadeen kanaaf bal'inaan sochii keessa galan hirribni jiru qabbana keessa dhaabbataa nama dabarsaa lubbuun namaa akka hin baaneef qabeenya akka hin banneef hojii guddaa hojjechaa jiru jechuudha. Ayyaana Cuuphaa irratti balaa konkolaataa fireen didee nama 7 battaluma kan nurraa fixe amma sana hambisuuf akka aanaa keenya irratti ispiir bireeker mallattoo adda addaa bakkee qaxxaamuru immoo tololtoota bakkee leenjii kenninee bakkee san dhaabsisnee balaan konkolaataa akka irratuuf uummanni keenya imaltoonni keenya bakkee deemanitti nagaan akka galan fakkeenyaaf Dabbasoo keessatti ispiir bireekara 3 balaan deddeebi'ee bakkee nu mudachaa ture hojjennee jirra. Imaltoonni rakkoo nageenyaa fi balaa tiraafikii osoo isaan hin mudanne nagaan bahanii akka galaniif hojiileen nageenya tiraafikii hojjetamaa kan jiran ta'us itti gaafatamaan to'annoo nageenya tiraafikii Inspektar Gargaaraa Abrahaam Gannaa fi itti gaafatamaan waajjira daandii fi loojistikii aanichaa obbo Abaadir Jamaal himaniiru. Mallattoolee adda addaa hojjechuudhaan qophii gahaa gaggeessinee jirra. Humna namaa keenyallee bakka nu geenyetti godina keenyatti dabarsinee godinni humna nu dabalee aanota adda addaa humna nu dabalanii ogeessota to'attoota geejjibaatii fi to'attoota tiraafikaa godinni aanaa adda addaa nu ramadee iddoo barbaachisu iddoo sodaatti qabnu hundatti qophii gahaa goonee kaan mallattoodhaan kaan ammas namoonni to'ataan dhaabbatee iddoo balaan gahu hundarratti yaaddoo tokko malee jechuu itti qophoofnee balaan kun parsantaa 100% yaa rabbiin nu gargaaree amma hanga irraatti hanga sa'aatii kanaatti balaan tokko illee hin jiru. Osoo ayyaanni Qullubbiin gahin qophii gaggeessaa turre jechuudha. Kana wajjin wal qabatee tokkoffaa iddoowwan balaa tiraafikii deddeebi'ee gahu akka nageenya adda baasuudhaan mallattoo tiraafikii irratti hojjechaa turre keessattuu naannoo balaan tiraafikii deddeebi'u tokko lama jennee erga adda baasnee booda mallattoo qaxxaamura daandiidha, mallattoo agarsiistuu kallattii, mallattoo saaltoo hojjetamee ture qalama dibuun iddoowwan immoo balaa tiraafikii deddeebi'ee gahu humna namaa ramaduudhaan humna namaa gahaa ramaduudhaan akka aanaa keenyatti balaa tiraafikii tokko malee ayyaana kana dabarsuudhaaf hojiin bal'aan hojjetamee jira jechuudha. Namni karaa kanarra deemu nama haaraa waan ta'eef karaa kanarra yeroo dhufu haala jiru balaa tiraafikaa gahaa jiru kanallee suuta jee akka deemu hubannoo achumaan kennaati. Karaa kanallee suutuma jecha balaan kun akka irra hin geenye akka hubatanii deemanii fi kan tokko qophiin kun qophaa'e. Keessattuu daandiin godina Harargee lixaadha baay'ee marfataadha. Yookaan baay'ee maramaadha iddoo balaa tiraafikii saaxilamaa ta'e jechuudha. Kanaafuu kana wajjin wal qabatee konkolaachistoonni keenya tokko of eeggannoo konkolaachisuu qaban. 2 ariitii humnaa olii konkolaachisuu hin qabani. Iddoowwan balaa tiraafikiitti of eeggannoodhaan konkolaachisan dhaamsa dhaamuun barbaada.